Ashamaar kafuunee akkam jirtu hordoftoota kiyya kanneen marsaa garaagaraatiin na hordoftan anaa jiraatu bakka jiraattan viidiyoo yeroo darbe TikTok irratti yes or no jedheetiniin filannoodhaan isinii dhiise yaada wal falmisiisaa hedduudha kaase. Kanaaf jecha yaada isaa qabadheeti dhufee jira. Jalqabarra warri TikTokidhaan na hordoftan kanneen YouTubein keessa viidiyoo bal'aa isarratti dalagdanaan jettan gara profaayilii kiyya seenaa. Profaayilii kiyya jalaan mallattoo kanneen argitaniimi. Mallattoo YouTube kana tuqa. Kallattiidhaan YouTube kiyya isin geessa. TikTok irratti daqiiqaa 5 ol gadhiisuu hin dandeenyu. Barnoota bal'aa mootu TikTok YouTube irratti gadhiifna waan ta'eef jecha karaa saniin nu hordofa. Akkuma achi dhaqxaniin ammootu subscribe gochuudhaan maatii keenyatti nu dabalamaa isiniin jenna. Maarree kabajamtoota hordoftoota kiyya. Viidiyoo yeroo darbe gadhiise irratti yaadni wal falmisiisan keessan hedduu ka'ee jira. Akka seera dimokiraasiitti harka wayyabaa fi yayyabaa waan jedhantu jira. Harki wayyabaa erga dhibbeentadhaan mooyatee wanti suni mooyatee gara hojiititti seena. Warri yes jechuudhaan filate parasantii 83 harka dhibba keessaa. Warri no jedhee mormi ammootu parasantii 17 qofa. Akka seera dimokiraasiitti kan mooyate hojiirra ni oola. Garuu dimokiraasii sirrii keessatti sagalee yayyabaa yookiin warri sagaleedhaan mooyame sun isaanillee mirgi isaanii ni eegama. Wanti irratti falmisiisaa ta'e sun yoo yaadni sun kan rakkoo qabaatu taate wanti sun osoo hin taane hafee seerri sun fooyya'a. Akkasi amma gaa viidiyoo kana hin dalagaaf hin dalaguun viidiyoo kana gara xumuraati irratti isin beeksisa. Garuu isa dura wanta jedhuu qabuu fi viidiyootti ce'uun dura viidiyoon isin agarsiisu dura wanta jedhuu qabuu fi yaadota keessan akka itti cuunfe fi yaada garaagaraatiin na qaqqabellee isin biraan gahuu barbaada. Jalqaba warra no jedherraa ka'a. Warri no jedhee parasantii 17 parasantiin kun ga'aanadha filannoo keessatti 83 haalan adda fagoodha. Warri noo jedhe kun waa xiqqoodha. Warri noo jedhe kun akka lamatti ilaala. Akka xiinxala mataa kiyyaatti tokko waan gaarii yoo ta'e nama fayyada. Wanti kun ammootu dhiibbaa namarratti qabaachuu danda'a. Yaada jedhuun sodaatan, ilma namaatiif sodaatan. Wanti kun rakkoo namatti fiduu danda'a jedhanii ofirra dabranii nama biraatiif sodaatan. Saniif jecha noo jedhanii morman. Wanni kun nutti hafu jedhanii. Kara biraatiin ammoo isaanumti warra keessa isaaniitti amantaa hin qabne faatu jira. Warra of shakku tarii wanni kun namiidhinnaa, waan irra fidinnaa, qorannaa kana jalaa bahuu danda'an, tarii wayi namaa waliin na buusa, namni wayi na sakattaa, iccitiin koo wayi ala na ba'a yaada jedhu qabataniitiin noo jedhan. Akkuma yaada ofiitiif jedhan san yaadni namaallee yoo ala bahee yookiin namni itti wal sakatta'e ati sakatta'uu qofaa miti sillee sakatta'uun ni jirti waan taateef jecha wanti kun hawaasa jidduutti miidhaa akka qabu waan tilmaamaniif jecha noo jedhanii cichan. Isin ka argitan koomantii ni argitanii yaada koomantii irra dhiyaate isin ni argitanii koomantii 6,000 fi 300 akkasi. Koomantii 6,000 oltu achirratti barraa'ee yaadota achirra jiru ni argitan. Garuu yaada isiniin arginetu jira. Yaadni gara keessatiin na qaqqabe, gara miisejjiitiin yaadni na qaqqabe kan achirratti koomantii irratti isin argitan san irraa adda. Warri achirratti barreessuu sodaatan, warri nama fa'aa of duubatti waa shakkan, warri fedhii ofii achirratti haasa'uun dhibde gola keessatiin miisejjii naa ergan. Gaa miisejjii akkan as baasee nama agarsiisuun kutaa girdoo waan taateef jecha seera keessatti miisejjii namaan agarsiisan iccitiidha. Iccitiidha waan nama wajjin haasan jechuudha. Kanaaf jecha yaaduma isaatiin cuunfee isinii hima. Waan koomantii irratti haasa'aa jiru isinuu argitan. Amma gaa warra noo jedhe hagas eega waa jedhe warra yes jedheetti ce'e. Warri yes jedhe kun maaf yes jedhe? Akka lamaa sadii bitaa mirga qabee ilaaleeti jira. Akka kiyyatti jechuudha. Warri yes jedhe kun warra barnoota kanatti hajamee miti. Warra barnoota kana barnootaaf jaalatee miti. Warra rakkoo adda addaatiif jaalate akka inni dalagu. Tokko namaan sakatta'uuf, namaan tooyatuuf, iccitii nama lamaa jidduu deemuudhaaf, kijiba daldaluuf, nama fattaaluuf, nama walitti buusuuf, iccitii namaa osoo namni hin beeyne baasuuf, nama walitti buusuuf, ufii isaatiifuu maatii isaa jidduutti effekti walitti bu'iinsa wahii uumuudhaaf. Karaa namni hin beeyne duubee namaatiin nama sakatta'uudhaaf warra hawwantu waan san yes jedhaa turan. Maaliif jettee warra kanaan naan jechuu dandeettan? Jecha takka qofa kooppii godhee nama hedduu isaati ergaa jira ture. Yoo xiqqaate miisejjii 1,300 oltu narratti bu'e. Waa'ee kanaan kan wal qabaatu yoo xiqqaate
Kana keessaa harka caalu kooppii jecha takka qofa ati maaliif yes jette ati maaliif yes jette jecha jedhu qofa kooppii godhee nama hundaa ergaa ture. Kooppii kanarratti hundaanii deebii naa deebisan namoonni hedduun warri dubartoota jechuun shamarranii abbaa manaa kiyyaan sakatta'uu fi hiriyyittii tiyya takka sakatta'uu fi hiriyyittii tiyya takka shakke abbaa manaa kiyyaarraa nama shakke ijoollee wajji gallu yookiin hiriyyoota wajji jirrutu na hamatanii waan akkasiisan deebii akkanaa kana naa deebisan. Amma as keessatti waan nan hubadhe tokkoon isaatillee ka'idhaaf hin barbaadu abbaa mana isiillee isii duuba isa duuba fedhii isaatiin ala waan inni quban qabne sakattaatee dhara irratti fooyuudhaaf hiriyyittii isiillee tashakkite shakkiisaniin waan biraa irratti uumuudhaaf tawajji mana galanillee tashakkite hundi isaatu waan shakkii wal qabatu waan kiyya waan akka ebalu waa haasa'u jedhanii namootallee kama qanaa dhayanii jiran. Namoonni kunniin nama duuba taa'anii oduudhaaf waa sakatta'uudhaaf warra yaada san qabatanii haanuu dalagamuu jedhan. Hin dogongoran garuu jarriin sun nuu haa dalagamu hin sakattaanaa jedhan malee akka isaan sakatta'aman hin beeyne. Kan ati baratte inni illee ni barata. Akkuma ati isa sakattaatutti inni illee akkasi sakatta'u beekuu qabda ture silaa warri yes jettan sun. Warri yes jettan cufti san akka namni hunduu namni biraallee isin sakatta'u namni isinitti dhiheenna qabu akkuma isin nama sakattaallatan akka isin sakatta'u san hin irraanfatina. Tokko kana warri dhiirallee nama wayiiti shakkee jedha. Nama wayii san eenyurraa akka inni shakkeen beeku nama wayiiti shakke icciti wayiitiif na gube rabbi jedhi naa ergi rabbi sodaadhu naa ergi garama keessatti warri jedhan hedduudha. Kana qofaa miti. Haadha manaatiyyaan shakke haadha manaatiyya sakatta'a nama biraatiif miti hamtuuf miti jedha. Haadha manaa isaa keeyriidhaaf sakatta'a. Kayrii yoo barbaade kallattiidhaan itti haasa'a. Warra jedhan yaada akkanaa kan hundi isaaniitu yaada duube namaatiin baakgiraawundii nama sakatta'uu deemuu fi walitti bu'iinsumaaf sharrimaaf jecha dharumaaf waan hin taane wahii waan shakkan wahii ittiin sakatta'anii namaan miidhuuf gariin faayidaan buufatuuf waan akkasiitiif warra barbaadanii warri yes jedhe harki caalan isaanii ufitti amanamummaa qofaaf osoo hin taane harki caalan isaanii akka yaadota isaan naa deebisanirraan hubadhetti warruma dharaaf itti gargaaramuudhaaf barbaadamanidha. Maarree as keessatti wanti kun hagam isin fayyada? Iccitii nama duuba teettanii yoo sakattaatan hagam isin fayyada? Waan ati quban qabne duuba kee yoo si sakatta'ee namni tokko namni sitti dhiyaatu tokko iccitii kee gasi baase hagam sitti tola? In ulfaata. Mee amma kanumaan wal qabatee yaada namoota muraasaa isinii dhiyeessa. Ammallee turtiin keessan nafaan haa ta'u. Viidicha gara dhumaatirran isinii hima. Hin dalagaaf hin dalagu akkamitti dalagee isin biraan ga'u akka deemu isiniif hin himaa gatu muraatitti nafaana tura. Yaadota nama muraasaa qofa qabadhee dhufe. Yaadonni kun yaada koomantii 6,000 sanirraa gara keessatti naa dhufan miisejjii 1,300 ol katayan san keessa yaada nama filadhee miisejjii nama 5 yookiin 6 isinii dhiyeessa. Qalbiin nafaana bu'aa. Akkana jedha tokkoffaa irratti kan qalbiin hawatee ani isinii dhiyeesse. Ani abbaas haadhas hin qabu. Abbaa manaa fi haadha manaas abbaa manaa kootiin taasifadhe. Inni garuu amma dhiheenna kana hedduu na shakkaa jira. Waan kana yoo hojjattee ati gadhiifte. Wanni kun anaaf isa jidduutti balaadha. An fira tokko hin qabu. Fira koo isa godhadhe. Ammoo haalli amma inni ittiin deemaa jiru waan na sodaachiseef jecha rabbii jedhiitii viidiyoo kanaan adda nu baasinii. Naan jette. Isa duraati. Lammaffaa. Abbaan manaa koo guyyuu oduu guuree wal lolla. Yeroo lama na hiikee na deeffate. Yeroo dhumaatirra geennee jirra. Wanti nuti irratti wal lollu yeroo hundaa'u bilbila an hiriyoota kiyyaa fi maatii kiyyaaf bilbiluudha. Gaafa aappii kana baratee bilbila koo keessa seenuu eegale akka inni na hiiku shakkima takka hin qabu. Akka ati viidiyoo kana gadhiifterraa furmaanni kiyya kilooriksii bitadhee qophaayuu qofaa naan jette. Sadaffaa. Ani abbaa manaa caalaa shamarran waliin gallutu diina kiyya jara sakatta'uuf abbaa manaa kootirraallee ni shakke
jiruu tiyyaafillee ni shakke jarumaa ofirraa shakke diinni kiyya shamarranii jarumaan sakatta'uu fi rabbi yoo sodaatte nun dalagii. Afuraffaa jaartii tiyya anaa fi siilleen baay'ee wal shakkina. Ati aappii kana yoo dalagde akka dalagdeen jalqabarra naaf ergi. Biyyi ati jiraattu akka biyya Arabaa taate nin beeka. Amma dura si odeeffadhe. Hiriyoota natti sitti dhiyaataniin wal beekna. Kaardii abbaa dhibbaa hin argitan jedhee yaada isin irraa fagoo malee kaardii abbaa dhibbaa badhaasan siif erga maqaa rabbiitiin sii kakadhe waadaa sii galee jedha. Afur shanaffaa yaadni kun yaada bal'aadha kompiitara isin irraa fageesse malee nama akkaan kabajuu fi jaaladhu nama isin hunduu toora intarneetii irratti beektan ustaaza kabajamaa nama guddaadha ustaaza keenya nama isin cufti yoo maqaa isaanii dha'e beektan ustaaza galatooma balaa iddurraa na tiisitanii akkana jechuun eegalan ustaazni ijoolleen teenna harki 80 bultiin isaanii biyyoota Arabaatiin walitti hidhaa jiru. Kana jechuun kiyya kan biyya jiruu fi kan biyya Arabaa jirullee yookii isin yookii isatu biyya Arabaa jira. Jireenyi nama keenyaa biyya Arabaatiin walitti hidhaadha. Namni wanta nama diigu nama tokko barsiise araarama rabbii irraa gonkumaa hin argatu. Namni waan keeyrii takka waan nama fayyadaa takka nama barsiise hanga barumsi isaa sun deemu guutuu ajiritu isaa deema. Amma akkan argutti barumsi ati barsiisuu deemtu kuni faayidaa fi miidhaan isaallee wal qixxeedha. Ijoolleen teenna warri olitti sii hime suni hundi isaanii jireenya kana keessatti ni gaaga'amu. Rabbiin yoo sodaatte, rabbii si uume yoo sodaatte, ani nasihaa sii dhaame. Ilma namaa tokko wanta walitti buusu yoo dalayte ilaa yawmal qiyaamallee dilitu sirratti deema araarama rabbiillee abadan hin argattu. Kanaaf jecha akka obboleessa muslimaa tokkootti nasihaa sii dhaama. Rabbiin yoo sodaatte warra har'aa kana qofaafi miti warra hegereetilleef balaadha. Rabbii kee yoo sodaatte wanta kana hin dalaginii. Ustaaza tunaan jedhe ustaaz galatooma eeyyeni ani waan kana akka filannoodhaaf isinii dhiyeesse akka isin waan gaariidhaaf fayyadamtaniif isin dhiyeesse. Garuu qabiyyee waan kanallee gaarillee hamaallee of keessaa qaba jedhee dubbadhee ture. Bultii teessaniifillee hamaanii ta'a jedhe. Filannoo wanni godheef fedhii namaati irratti hundaa'ee dalaguudhaaf. Garuu harki caalu akka hin dalaguun ajajatan parsantiin 83. Ustaazni kana qofaa miti waan baay'ee naan jedhan. Waan baay'ee naan jedhan. Ani kama asirratti barreeffamaan fudhadheen isinii hime. Tagara maayii takka isinii xumuruudhaaf anii fi abbaan manaa koo amantii garaagaraa qabna. Biyya namaatitti wal fuune. Isaaf jecha amantii koos maatii koos dhiisee amantii isaa qabadhe. Waggaa 6 wajji jirra. Amman tana 2020 kaasee hedduudha haalli keenya hammaatee jira. Warri kiyya akka sareetitti na jibbee na waakkatee jira. Ana amantii biraa qabannaan. Inni ammoo haalli isaa shakkii hedduudha natti fide. Yeroo hunda bilbila irratti wal lolla. Nama kamiifuu akka ani bilbilu hin hayyamu. Kanaaf jecha aappii kana yoo ati dalayde bilbila kan inni ni hordofaa. Hoggaa aappii kana dalayde anaaf balaa guddaadha. Yoo obboleettii qabaatte diigamuu keenya hin hawwinii naan jette. Yaadonni isin kennitan yaadota akkanaati. Yaadota akkanaa kana walitti cuunfee yaadota akkanaa kana as keessatti hubadhee akka viidiyoon kun harki caalan balaadhaaf akka isin fayyadamtan harki caalan gaarummaa inni isin tajaajiluuf akka hin fayyadamneen hubadhee isinii dhiheessuudhaaf waadaa isinii galee jira. Dhiisuudhaaf yaadni keessan akkanaa ammallee yaadni kun wal dhayaadhaa garuu rakkoo hedduu akka qabu. Akka angaafii isin gaafadhe xiinxaletti akka warri alaa yaada naa kennan akka gorsa namoonni biraas kana qofaa miti. Wantoonni naa kennan namoonni jajjaboon natti dhiyaatan yaadonni isaan naa kennan dhugaa waan qalbii nama cabsu akka balaadhaaf isin hundi fayyadamtan akka isin tilmaameen ala cufti keessanuu ragaa baatanii jirtanii. Kanaaf jecha balaaf akka isin hin fayyadamneef
video ammaaf wantoota achi keessatti isinii kaasisan irraa hir'isee video biraa isinii dalage. Videoon ammaan isinii dalagu isumaan wal fakkaataa, isumaan tokko asteettanii nama dubbisuu hin beekne, nama bilbilli harkaa rakkate, nama kompiitarri harkaa rakkate akkuma screen sharingii sanitti asteettanii heeyyama isaatiin garuu asirratti wanni hubatuu qabdan heeyyama isaatiin maleen seentan amma kana. Heeyyama abbichaatiin seentanii sanbooda abbichi taa'ee isin laala isin immoo bakka barbaaddan ni tuuxan waan barbaaddan ni hayxan waan barbaaddan ni sirreessitaniif akka barnootaaf tolutti qofa heeyyama abbaatiin seentanii gootaniif. Ammallee heeyyama abbaatiin yoo seentan foormaata harkaa godhuu ni dandeettan, restoor harkaa godhuu ni dandeettan. Garuu maali heeyyama abbaatiin seentan kanarratti kun isarraa adda. Heeyyama abbichaatiin waan seentaniif jecha, heeyyama isaatiin yookiin isiitiin waan seentaniif jecha osoo inni argu yoo foormaat gootan yookiin dileet gootan waliigaltee keessanii suni zulloomuu miti abbaan argaa jira waan ta'eef jecha. Garuu harka keessaniin asii seentanii harka keessaniin tuuxanii sochoosuu dandeettan bilbila isaa. Achi tuqi osoo jettanii ajajuu hin taane ofii keessanii ol ooftanii gad ooftanii waan bakka barbaaddan mana barbaaddan seentanii laaltanii sirreessuu fi dandeettan. Faayidaa qofaaf kan itti gargaaramtanii tajaajilamtanii kanan isin agarsiisa. Amman tanagaa viidiyoo san yoon isin agarsiise hadaraa keessan isinii waan waadaa galeef isarraa kan jedhe jijjiiree ammallee ka barnootaaf isin gargaaru. Ustaazni akkanaa dhaamanitti waan kayrii takka yoo nama barsiiste kayrii deema. Wanta nama tokkocha miidha, nama tokkocha bultii diiga, nama tokkocha walitti buusa yoo barsiiste laa yoo malqiyaamaa diliin sirratti deemtii naan jedhan. Kanaaf jecha an guddaa sayyoo isin barsiise rakkoon ana qofaa miti isinillee nattillee ni deemti. Kanaaf jecha kan faayidaadhaaf wal gargaaruudhaaf asteettanii nama bilbila dubbisuu hin beekne, sirreeffatuu hin beekne, bakka jalaa hidhamte hiikuu hin beekne namoonni akkasitti rakkatan hedduudha. Guyyarraa natti bilbilaa jiran, guyyarraa nama wajjin haasaa jiranis isinillee waan beektanirraa akkasitti asteettanii harka keessaniin tuttuqaa bakka namni isin barbaaddan sun jirutti nama san gargaaruu ni dandeettan. Aappiidhaa isin barsiisa kana waadaa isinii galee jira. Harka keessaniin tuttuquun kama dura isinii hime sani tuttuqxanii ofii keessanii sirreessuu dandeettanii heeyyama abbaatiin waan ta'eef jecha osoo abbaan argu yoo foormaatis gootan yoo dileetis gootan abbaan isin harkaa jira waan ta'eef jecha tuni hammeenya hin qabdu yookiin fedhiidhaan waliigaltanii ta'a. Isiniin jedha yoo mootuu abbaan isin hin feene abbaan achumaa irraa isin baasuu danda'a. Osoo isin tuqaa jirtan harka qabee irraa isin baasuu danda'a abbaan waan ta'eef jecha akkasii kan isa duuba jalaa sakkattaatan san irraa gara kanaatitti deebisne kun immoo barnootaaf isin gargaara. Baay'ee tokko isin gargaara. Barnoonni kun hedduun keessan soba jettanii ilaaltan qaama isinii mukan isiniin sobu ani qabatamaan isinitti himaa. Warri waggaa 3 dura waggaa 2 dura na beeytan hiriyoonni kiyya bakka bakka irraa na hordofaa jirtan akka fagoodha taa'ee isin gargaaraa ture bilbila keessan irraa ni beeytanii ragaa baatu. Amma immoo qabatamaanii warra kaaniifillee isinii dhiyeessa. Kana fakkaata. Viidiyoon mootu walirratti kanaan walirratti isinitti dheerata. Viidiyoo kanatti aanutti aanseeti isinii dalaga jechuudha. Viidiyoo kanatti aanu isinii dalagaa. Akkas isiniin jedhaa waadaa isinii galee yaada keessan ka filannoon dhiheesse irratti hundaa'ee garanatti ciibsee isinii dhiheessee jira. Warri filatuudhaan sagalee kennattan parsantii 83 warri mo'attan isinillee waan jettan haga takka hin dhabne warri parsantii 17 illee mirgi keessanillee haa kabajamu. Garuu isa duuba gorsi hedduu fi dhaamsi fi akeekkachiisni hedduun waan na duuba jiruuf jecha yaada namoota giddugala godhadheetiniin akka gammachuudhaaf yes jettan sanii miti bala isin hundarratti tokkoon balaa qaba. Ana irratti illee balaa qaba mataan kiyya. Amma konfidensiin jira gaafa waan kana isin barsiise anummaanuu isin ofirraa shakka. Isinillee mataan akkasitti cinaadha wal shakkitan. Shakkii isin keessatti uumurra akkuma duraan hin beekne sanitti cal'ifnee gargaaruu warri jiraan isin jaalata. Onnee kootu. Inni hangammaa maatii kiyya ta'uudhaan leellisaa tuubii jalatti argamtan cufti keessanuu horaa bula. Kan amma haaraa gara dhuftanillee itti subscribe gochuudhaan itti dabalama maatii keenyatti isiniin jedha. Isin jaaladhaa viidiyoolee ajaa'ibaatii fi dinqisiisoo gosa garaagaraa akkasumallee viidiyoolee jiran update kan ta'an yeroo adda addaatti qabadhee isinii dhiyaadha. Leellisaa tuubiin miidiyaa keessanii jabeeffadhaa. Isin jaaladhaa horaa bulaa. Viidiyoo isaan keessatti viidiyoo waadaa isinii gala isinii dhiyeessa. Dhufa keessanuu. I am Oromo Forest. I am Oromo Forest. Yeah, what Oromo Forest.